ijoolleen biyya Arabaa keessatti argamtan viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan sheer diiwut koppilinkii gochuun wal biraan qaqqabsiisa. Dhugaa mudannoo guyyaa lamaan dura na mudate yoon isinitti hime amanuudhaaf baay'ee isinitti ulfaata. Ani koo sababa malee miti ijoollee Itoophiyaanii saba adda garaa ta'an wajjiniin waaqayyoon mana tokko keessa biyya ormaa kana keessatti nama hojjechiisin kan hin jedhuu fi sababa wajjiniin jechuudha. Itoophiyaawii faan hojjechuun timannaa ijoollee zeegaa biraa Filipiinota Indoneesiyoota warreen gugurraalee wayye sababni hin jedhuu fi sababa qabatamaadhaaf jechuudha. Sababni isaa batalee ijoollee Filipiinii faana yeroo hojjettutti Filipiiniin sun kan nyaata hojjettu yoo taate maal barbaadde fudhadhu nyaadhu shaayii dhugdee maal taate ofii isaaniitti waan nyaata jaalataniif akkuma isaaniitti siifilleen siif kennu jechuudha. Gin Itoophiyaan keenya abeet gidiraa ishii walirratti hojjettu. Inna guyyaa lamaan dura akka tasaa ta'ee jarri kiyyana fudhatanii mana goddanyaa isaanii nageessanii turanii jechuudha. Yeroon dhaqutti mana sana keessa kan hojjetu ishiin nyaata hojjettu kan soddaa keenya warra soddaatii jechuudha. Kan immoo mana qulqulleessitu mucayyoon Oromoo keenyadha. Siniif galee inna yeroo hunda akkanatti na saqayyaati jette maaliidhaaf jedhee ani gaafannaan nyaata alaa sassaabamee iqaan dhufuu fi bakka jarri nyaatanii sabassabamee iqaan dhufee kushiinatti namuu fi ishiin ennasuu cillim walitti gootee firiijitti naquun tokko. Inna ani kan inni achi jirullee nyaattaa inni duddaa jettee dubbachuu wanti tokko hin jiru. Inna anillee nyaachuudhaaf fedhiin qabu. Maaliif inni alaa deebi'ee dhufe waan ta'eef walitti ukkaamsitee jirti jechuudha. Asna hundi jireenyi kee kanadha innaan endam ofii kootiifuu yoon hojjetadhe nyaadhe kan ishiin hojjettee natti qolloftuyyuu kan ishiin dhuskituufuyyuu deemee yoon ofii kootii hojjetadhe nyaachuudhaaf qophaa'eyyuu ilaala akkatti ishiin firiijina jalaa qoshaasheessitu ilaala akkatti ishiin gaazii yeroon qulqulleesse na jalaa qoshashiistuu iqaa ishiitu yeroodha yerootti kan inni hojjedhe nyaachuu jibbitee ofii ishiitii dhuunfatti hojjetatte iqaa mana keessaa fixaa jirti jettee jara faana walitti na buusuudhaaf jarri wanti isaan hin goone hin jiru jette. Jarri yeroo hedduu irra deddeebiidhaan narratti ilaalu amaa tokko narraa dhaban jette. Innaa ishiin mana qulqulleessee yeroon fixe ishii wajjin hin dhufe dhiqaatti. Innaa baay'ee ulfaata. Biyya Oromaa keessatti ijoolleen nyaata hojjettanii akka kana dhiibbaa ijoollee mana qulqulleessan irraan hin qaqqabsiisinaa. Maaliif namni tokko nyaatu malee hojii hojjechuu hin danda'u. Akkuma konkolaataan gaazii malee socho'uu hin dandeenye dhalli namallee nyaata malee hojjechuu hin danda'u. Batalee Raamadaana kana keessa hojiin hin cimaa jechuudha. Akkuma hundi keenya beenu. Namni tokko hojii sifaan hojjechuuf nyaata barbaachisa. Hin dhuskin bakka. Hin dhuskin nyaanni kan bitatu jaradha kan fidu jaradha waan ta'eef jara caala isintu walitti hammaataa jira jechuudha. Ijoolleen lama ta'anii mana tokko keessa hojjetanii jara caala isaantu walitti hammaata. Maaliif mudannoo kana kan isinitti himaa yeroo fi akka waan tokko irraa baratanii irra caalatti ijoolleen nyaata hojjetan akka irraa of qoxxobdanidha fi jechuudha. Tarii jiraachuu danda'a ijoollee keenya keessa namni akka kana godhu hin dhaabamu akka tasaa. Innaa warreen nyaata hojjetan akka kana sin dhusku taanan hojjetadha ofii keessanii nyaadha. Ishiitu hojjetee akka kana balleessa yoo ishiin jettee deemtee himti ishiin nyaata hojjettu taate na dhoskitee heewunatti qolloftee maaliin nyaadhaa jedhiitti maddu deemti. Akka kana si dhoskiti yoo ta'e nyaata fuutee fiddee akkas awwaalte taanan maaliin nyaadha ofii ishiitii nyaattee na dhoskite ishiin kushiinaa keessa oolti ani mana qulqulleessuu uffata miiccuu iqaa ishee faana dhiquutti fiiga olii gadi waan ta'eef maaliin nyaadha jedhaati jaratti maddaa dhuga. Indi bakka jara caale jaratu amoodha jenna malee. Sarraatanyatu irra amtuudha dhuga sarraatanyootatu walitti ammaataa oola jechuudha. Sarraatanyootatu wal miidhaa oola. Indee an arge jara biyya keenya faanallee na hojjedhe arge jara Filipiinotaa faanallee hojjedhe arge. Dhugaa Filipiinonni baay'ee gaariidha. Fakkeessa qabu jara faana soobanii walitti si buusuu barbaadu malee nyaata irratti gonkumsi hin jibban. Nyaatte maaliif nyaatte siin hin jedhan. Gini isaan kan keenya yoo ati nyaatte rakkoo yoo jarri isaan caala ishii kan keenya Itoophiyaawii kan taate yoo ishii caala jarri bakka siif qabu jaalala siif qabu yoo ta'e baay'ee makaraadha. Bakka waanumatiin goote jettee odeessitii kana taate jettii kana cabsitee jettii sana fuuteetti baay'ee rakkoodha ijoollee Itoophiyaawii faana biyya Arabaa kana keessatti mana tokko hojjechuun jechuudha. Dhugaa xalaata kootuu keessattuu warra soddaa kana wajjiniin rabbi hin hojjechiisan. Rabbi mana tokko xalaata koo soddaa warra amartoota jedhaman kana faana mana tokko hojjechiisan dhugaa baay'ee kifuudha isaan. Mana tokko keessa wajjiniin otoo hojjettu midhaan si dhoowwattee midhaan itti qollofte yoo ati nyaatte kana nyaatte sana nyaatte kanatu dhume indee gin ofii ishiitii koo 10 nyaataa oolti. Ishii dhoskiti malee ofii ishiitii 10 nyaataa oolti. Mucayyoon kana fakkaatti jechuudha. Dhugaa rabbii. Gin jarri baay'ee nama gaariidha. Kan mucayyoo miidhaa jiru sarraatanyittii nyaata hojjettu sanadha jechuudha. Innaa akka kana warreen goota yoo jiraattan of eeggadhaan warreen dhibban akka kanaa isinirra ga'u jirtu immoo yoo ta'e deema jaratti madda. Akka kana na dhoskiti waan ta'eef hojjedhe akkamitti nyaata malee jiraadha moo isin tun kenniniif jedheen maaliif kana gooti jedha itti madda.
insirreessu jarri waan ta'eef dhugaa baay'ee naaree otoo ana ta'e daqiiqan achi ture sanatti rifeensa ishii fuudhi irraa cireeti morma ishii kutii darbadhu nagooti dhugaa akka ishii mammana qaaqqaru akka ishii goggodhu jechuudha akka waan mana ishii keessa hojjettu kushiinaa hojjetti malee mana ishii miti kan jirtu ishiidhafis ishii kanas ishiis qixatti ilaalu jarri gen ishiin akka waan maallaqa ishiitiin midhaan bitamee dhufu daqiiqatti fiddee illim Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isin haa wayatu akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuu qabaa galata waaqayyo isinillee baga nagaa naa taatanii baga naa jiraata isin jecha egaa hordoftoota warroon immoo chaanaala kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis immoo galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo dura obboleettiin keenya tokko muudannoo ishee irraa kaatee wanta mana namaa deemtee muudannoo ishee mudate akkasuma immoo sararatanyaa mana namaa deemte nama lama Itoophiyaa ta'anii hojjetan keessatti Oromoo fi Amaara ta'anii hojjetan keessatti intalli Amaaraa suni nyaata hojjetti intalli Oromoo suni immoo mana qulqulleessiti intalli Oromoo suni intalli Oromoo san baay'ee cunqursiti intalli Amaaraa sun jechuudha. Maaliin cunqursiti nyaatan cunqursiti jechuudha. Sabuma tokko ta'anii Amaaruma ta'an Itoophiyauma ta'anii garuu yaada sabni Oromoo fi Amaaraa jedhamu malee garuu Itoophiyauma yaamaman garuu Itoophiyauma yaamanii salachuu sarratanyaa akkamitti sarratanyaatti jabdi akkamitti sarratanyaa wajjin nyaan maal rakkoo qaba maal nyaata walitti jabdanii dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa wanti ijoolleen keenya walirratti deemaa jiran waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha kun immoo dhugaa dubbachuu fi kun fudhatama hin qabu dhugaa rabbii isin jedha jechuudha ishee sarratanyaa sun sarratanyaa garuu godhattanii nyaachuu qabdan silaachiyyuu wal tabaabbartanii waa isin barbaachisu godhattanii nyaachuu qabdu malee walii isheen ofii isheetti nyaatte tan immoo mana qulqulleessuun kennuu dhabu oduma saba biraatu ta'e odoo lammii biraatu ta'e maal rakkoo qaba dhugaa kana kanatti dhugaa jette miciyyoon lammii biraa wayya Itoophiyaadha Itoophiyaa mana tokko keessa lama hojjechuu mana jechuudha ani sababa kanaafin dhugaa rabbii daa'ima kana ofii kiyyaa danda'ee hojjechaa jira malee mana kana keessa silaa kan hojii sarratanii lama sin jedha dhugaa rabbii silaa jechuudha namtichi na fidana jedhe hin fedhun jedheen ani maaliif misgaana illee qabdu gaafasa walitti buutaa maatiidhaa walitti buutaa ishiidhaa walitti buutaa waa hedduu walitti bu'uu dandeessa jechuudha maaliif sarratanyaa lamaa wal bira baay'ee gaarii miti jechuudha keessattuu ijoolleen keenya Itoophiyaa kan himannu baay'ee gaarii miti waliif jechuudha walitti miqqanna maaliif akka ta'e hin beeknu Itoophiyaan keenya miqqanyaadha innaa kanaaf obboleettii keenya akkasitti nyaata dhoggattee jechuudha intala Amaaraa suni yeroo baay'een kennituu fi maatii isheetti walitti buusuu madaamii isheetti walitti buusuu nyaanni akkas gooti jedhanii yoo ishiin hojjetatte jechuudha innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf ijoollee akkasitti irraa of eeggadhaatii nyaata keessan godhaa nyaadha yoo sarratanyaa akkasiin jette ofii keessanii maal abbaa keessatti sarratanyaa jedhanii mucuu godhaa arrabsaa ande wanti ishii galchan jiru atis godhattee nyaachuu dandeecha ishiis godhattee nyaachuu dandeechi ana wanta akkasii of eeggadhayu dhugaa rabbi ani waan namni godhee nyaatu kana jechuun namni waan naa godhee natti kennu naaf hin liqeeffamu kan ofii kooti ija kooti laalladhee hojjedhanaa wayya malee kanaaf nyaatina warra akkasiisan biratti nyaatina akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya adaraa keessanii wanta akkasii kanarraa of eeggadhaa isiniin jedha ijoolleen keenya inaaffaadhaan kan dhuman Itoophiyaan innaa kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u nagaan turaa ga viidiyoo